Qubeen afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif mana hojii mootummaa keessatti akka tajaajilu kan murtaa'e ji'a kamii fi bara kam keessadha? Bara 1985. Hin arganne barasaa? Hin arganne carraa lama kennineefirra yaaltu sin. Qubeen afaan Oromoo mana hojii mootummaa keessatti akka tajaajilu kan inni murtaa'e ji'a kam bara kamidha? Hirmaattotaaf kennina. Waxabajjii 15 bara 1983. Waxabajjii bara 1983. Qubeen afaan Oromoo akka mana hojii keessatti afaan hojii ta'ee tajaajilu kan inni murtaa'e waltajjii koonfiraansii chaartarii murteessuudhaaf taa'ame bara 1983. Warra abbaa dabaree isin galaanaaf galaane. Isa dagatame yaadan afoola Oromoo. Akkuma dorgomtoonni keenya filataa jiran qophiin keenyas kan xiyyeeffate afoola Oromoo irrattidha. Beekumsa waliigalaatiin dabaallee jechuudha. Afoola Oromoo galaanaaf galaaneen filatan. Ammas maqaa qophii keenyaa hiphoodhaan seenne. Hiphoo galaana. Hiphakka. Roobaaf hin jiidhu. Aduu ta'eef hin gogu. Laga. Inni maan goga? Yootti caameen goga. Deebiinsaa gaanfa beelladaati. Dabareen kan isaaniiti. Gaaffii afoola Oromoo. Hiphoo. Hibbaka. Adaadiin tarree galee diimaan keessaa geerare. Arrabaaf ilkaan. Arrabaaf ilkaan argataniiru. Warri dabaree galaanaaf galaaneedha. Seenaa fi hawaasummaa. Oromoota sikkoo mandoo biratti qanafaa jechuun maali? Tajaajila maalii kenna? Ibsa isaa wajjiniin qanafaa hirmaattota keessaa kan nu deebisu. Baay'ee Girmaan jedhama. Qanafaa jechuun dubartii odeessee kan mataatti godhattudha. Faayidaan isaa immoo fakkeenyaaf dubartiin sun deessee waan ciifteef hanga oolmaa geessutti mirga isheetti akka hin bu'an waan mirga isheettiin kabachiistu kanadha kan ibsu. Lammanni immoo deessuu ta'uu isheeti kan ibsudha kan. Deebisaa agartanii. Qanafaa jechuun faaya dubartiin Oromoo naannoo sikkoo mandoo jirtu Arsiif Baalee keessa jiraattu adda ishii irratti hidhattudha. Dubartii deessuun dubartoota biraarraa kan adda ittiin baatuu fi mirga ishii kan ittiin kabachiifattu mirgoonni ishii biraa kanneen biroollee in sarbamanii ittiin kabajamti jechaadha. Kanumaanis immoo dubartoota biraarraallee ittiin gargar baati hanga ulmaa geessutti jedhanii nu ibsanii baay'ee nu galateeffadha. Dabareen kan gammadaa fa'i. Gaaffii afoola Oromoo. Afoola Oromoo. Hiphoo. Hibbaka. Horii dura baa horii booda gala. Fikseera. Dura yoo ba'e immoo horii haasa'e deemnee hin arganne meemmee hirmaattota keessaa eeyyanati. Cuufaa ulaati. Kabajamtoonni hirmaattonni keenya galma kana keessa teessanii qophii keenya hiphoo hiphakkaa hordofaa jirtan dorgommiin keenya itti fufeera. Abbootiin murtiis qabxii isaanii qabaa jiru. Badhaasa birrii 8,000 dorgommii kanaaf qophaa'e kana. Ammoo galaanaaf galaanee moo gammadaa fi meetiitu mo'ata laata? Mee ammas qophii keenyaa xumurru. Garuma gaaffiif deebiitti deemna. Sponsora kan nu godhe Yuunivarsiitii Rift Vaaliiti akkuma isinii kaasne. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii dameewwan isaa guutuu biyyattiitti bahaa dhiyaa kaabaa kibbatti babal'isuudhaan barnoota qulqullina qabu lammii hundaan ga'uun utubaa guddinaa ta'een tajaajilaa jedhee dhaabbata barnootaa olaanaa ifaajaa jirudha. Yuunivarsiitii Rift Vaalii qophii bashannanaa televezyiiniin OBS ganamumaa reef hundaa'ee qopheessaa jiru kana. Akkuma tajaajila barnootaa kennu ammas qophii bashannanaa aadaa Oromoo guddisuu fi seenaa Oromoo qorachuu irratti xiyyeeffatee
qophii bashannanaa televezyiinii OBS hin tamsa'u kana gargaaruu isaatiif Yuunivarsiitii Rift Vaalii ni galateeffanna. Dorgomtoonni keenya warra abbaa dabaree Galaanaa fi Galaaneedha. Ispoortii. Waancaa addunyaa bara 1930 Uraagaay yeroo jalqabaatiif qopheessite irratti biyyoota meeqatu hirmaate? Biyyoota 13, biyyoota 10, biyyoota 32, biyyoota 6. Galaaneen biyyoota 6tti. Hin arganne Galaanaan yaade. Ani 13 jedhe. Biyyoota 13 Galaanaan argate. Biyyoonni 13 kan hirmaatan yoo ta'u, biyyoonni 7 Ameerikaa kibbaarraa, biyyoonni 2 Ameerikaa kaabaa, biyyoonni 4 immoo ardii Awurooppaarraa hirmaatanii dabareen kan keessan. Gaaffii seenaaf hawaasummaa. Seenaaf hawaasummaa. Seeraa fi heera Oromoon maccaa waggoota 500 oliif ittiin bulaa ture keessaa tokko eeri. Heera kana tumsiisuun ittiin hawaasa hoogganaa kan turan abbaan gadaa yeroo sanaa eenyu turan? Seerri sun sirna gadaati. Hin arganne? Hirmaattota keessaa namni seenaa barate yoo jiraate? Tumaa Makobilii. Tumaa Makobiliiti. Kan tumsisan yeroo sana. Amni kennaa Tumaa Makobiliiti. Eenyu jedhamu abbaan gadaa yeroo sana heera kana tumsiisanii ittiin Oromoo maccaa hoogganaa turan? Makobilii. Akaakayyuu Makobilii Bisilosoleeti. Warri dabaree isinidha. Galaanaaf Galaanee. Seenaa fi hawaasummaa. Haroowwan magaalaa Bishooftuu fi naannoo ishii marsanii argaman lakkoofsaan meeqa maqaa isaanii eeraa? Tokko haroo Bishooftuuti. Lakkoofsa isaanii jalqaba meeqa? Lakkaa'aati isinii kennina yoo lakkooftanii fixxan. Haroo Bishooftuu? Haroo Baabboo Gaayyaa. Haroo Baabboo Gaayyaa, Haroo Baabboo Gaayyaa. Lama. Haroo Kurriftuu. Kurriftuu. Sadii waamtan yeroo keessanitti fayyadamaa. Dabarsinee kenninuu fi isaan sadii waamaniiru. Isaan kun yoo caala waaman ta'e addaan walqixa waaman addaan irraaf. Sadii waamtan. Fixxaniitti isaan hafa waama. Kan isaan yaaman irratti horaar sadii. Horaar sadii. Aha, walitti afur waamani. Isaan sadii waamani. Isaan kun tokko waamani. Hin arganne haroowwan torbanuu kan nu waamtan isaaniif haroo sadii waamanii tokko sadaffaa nu kennaafi. Haroowwan kun lakkoofsaan meeqa maqaa isaanii nuu dha'a? Haroo Haddoo jedhama. Illee Haroo Haddoo Illee Bishooftuu. Isaan waamaman dhiisee. Arsadi. Kurriftuu. Kiilolee. Kiilolee. Caalaqa. Caalaqa torbanuu waamamee jecha sadii isaantu waamee nu galateeffadhaa isaanii. Haroo torbatu magaalaa. Haroowwan torban kunneen akkuma isaan sadii waaman isaan immoo itti dabalanii hadhoo kiiloleef calalaqaa itti dabalanii isaan arsadi itti dabalanii walitti torba jechaadha. Dabareen kan gammadaaf.